Bagageessan mana foonii Sidii Adaamaa. Manni foonii Sidii Adaamaa baga bara haaraa bara 2017 nagaan isiniin ga'e jedha. Manni foonii Sidii Adaamaa murata foon ispeeshaalii waaddii lafee cinaachaa, waaddii jajii foonii, waaddii suphee akkasumas katifoo ispeeshaalii dhugaatii aadaa fi ammayyaan dabaalee maamiltoota isaaf dhiyeessuun beekama. Kanaafuu maatii firaa fi hiriyaa keessan waliin bashannanuu yoo barbaaddan galma isiniif qopheessinee jirra. Manni foonii Sidii Adaamaa koottaa nyaadhaa dhugaa bashannanaa jedha. Manatti fudhachuu barbaaddanis karaa adda ta'een qopheessinee isiniif kennina. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa aanaa Barreechaa daandii garaa Sallaa geessu qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa fuulduratti argama. Odeeffannoo dabalataaf 0911 07 0606 irratti bilbiluu dandeessu. Ayyaana gaarii mana foonii Sidii Adaamaa. Gammachuun kun keessanii.